fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Haadallee viidiyoo biraatiin isinii deebi'ee jira jechuudha. Viidiyoon kun yookaan mootii sheer godhi jedhanii erga na biraan gahanii hadda bultii sadaffaadha isin biraan hin geenye biiziin ta'e jechuudha. Samoonni kana isin hin beeytanii warri biyya kana keessa jiraattan bara haarofti isaanii keessa jira. Desembirii kun bara haaraa isaaniitti haga keessa dhumutti jechuudha. Hojiin hin ulfaata qorri seene maal akkasittiin biizii ta'e isin biraan hin geenye jechuudha. Haadha qinoonatti mijatee isin biraan gahee jira. Rakkoon akkuma jiru biyya kamirrayyuu ni jira jedhee intala amma asirratti suuraa argitan tana jechuudha. Karaa irratti baateeti kan ishiin jiraachaa jirtu. Intala shamaraa intala dubartiin karaa irratti baatee hin jiraatti biyya ormaa keessa jechuun ammoo baay'ee ulfaataadha. Fuuldura imbaasiitti kan ishiin teessee argamtu jechuudha. Imbaasonni namootiyyu akka ofitti ol seensisuu didanii rakkina ishiituun gaafannee maal taatee karaa irratti baate intalitu yeroo biyyaa dhuftu akkanatti hin dhufne qaama ishii guutuu sammuu ishii guutuutiin biyya kana dhufte jechuudha. Yaa ta'u yommuu ergas dhufte nama tokkoon dhufte nama tokko yoon jedhu nama tokkoon bakka buutee dhufte jechuudha. Namni kamiyyuu yeroo biyya ofiitii gara biyya ormaa deemu nama tokkoon bakka bu'ee deema. Asitti nama abbaa mana fudhatu jechuudha. Intaloon namootiyyu sila ishiin fayyaa hin qabaanneef ofirraa ni baasti. Kana yoo ta'u ishiin karaarra kan ishiin jiraattu jechuudha. Intalli durbaa biyya ormaa keessatti biyya arabaa keessatti baay'ee rakkisaadha. Biyyi ishii eessa biyyi kee eessa jedhanii yeroo gaafatanitti zuwaa'ee jetteeti kan ishiin himattu jechuudha. Pilees waan biraa godhaa osoo hin taane mucayyoo asirratti argitan taane namni beeytan warra Beeruti keessa jiraatan jechuudha. Beeruti keessa warra jiraatan namni beeytan mucayyootan keessattuu warri ala keessa hojjetan jechuudha. Of biratti qabdanii fala tokko akka gootaniif kuuwwan keessan ammootiyyuu biyya arabaa kamirrayyuu kan jirtan ammootiyyuu sheer gochuudhaan akka gargaartan jechuudha. Namni rakkatee biyya ofiitii hin bahu. Bahee yommuutu yoo fan jijjiiree maatii kiyyaas jijjiiree jedheetti kan bahu jechuudha. Ishiin lachuu dhabdee karaarra baatetti kan ishiin jiraattu. Baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Intalli tanaan dura qullaa ishii feesbuuk irra olii gad oofassan jechuudha. Ishiidhaaf baay'ee naaree baay'ee dubbadha jechuudha. Gadhiisan ture. Yaa ta'uyyuu intalli sun rabbiin galanni haa gahu. Gara maatii ofiitti deebitee jirti jechuudha. Warri ishiin bira hojjettu gara biyyaatti galchanii kuni ta'uu namootiyyu waan guddaadha. Intalli tunillee osoo akkas ta'eetu gara biyyaatti galte gaariidha jechuudha. Waan ani isiniin jedhu sheer gochuudhaan mucayyoon tun akka gargaaramte gara biyyaatti deebitu keessattuu warri ala keessa hojjettan ofitti qabdaniitiin gara biyyaatti akka deebitu. Homaa gochuu osoo hin taane gara maatiitti akka ishiin deebitu akka gootan kabajaadhaan isin gaafadha jechuudha. Hundi keessanuu viidiyoo tana sheer godhaa. Maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Namni biyya ormaarra jiru haga galee maatii ofii bira gahutti waan ta'uun beekanii sila kana ta'eef ammootiyyuu rabbuu waan kanaa kan isiniin hin gahini sheer yoo gootanillee rabbirraallee galata argata waan ta'eef sheer gochuu hin dagatinaa please.